obboleessi keenya artiist Hacaaluu Hundeessaa akkuma beekamu Finfinnee keessatti haala suukkanneessaa ta'een ajjeefamee jira. Akka nama qabsoo seenee kaayyoo tokkoof kaayyoo uummata bal'aadhaaf qabsaa'aa sagalee dhageessisaa nama socho'aa ture wareegamni waan eegamu waan irrattis hawwamu qabsoo keessatti. Haa ta'u immoo akka uummataatti ilaallaan uummanni qaroosaa dhabee nama guddaa dhabee haala kan irratti olaallee yakka kana keessatti warri hirmaatan eenyuun haa ta'an eenyu wanni jarri barbaadan kaayyoo adda addaatiin inni kun dalagame. Akka nama tokkotti akka uummataatti akka biyyaatti baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee namattis dhagahama. Haa ta'u malee gochaa jaraa qofatu hin ta'in kaayyoo jaraa suubannee kaayyoo jaraa sanaaf deebisuudhaan socho'uutu jara kaayyoodhaan yakka akkasii dalage sana injifachuudhaaf nu gargaara. Isa ajjeessaniiru wareegamee jira. Akka nama tokkotti lubbuun isaa dudubbeetti deebi'ee nu duuka jiraachuu hin danda'u. Hammam gaddiinus kaayyoo jaraa hubannee akkamitti adeemnu. Maal inni kaayyoo jaraa jennees xiinxaluun yaaduun nurraa eegama. Tokkoffaa akka nama tokkotti hojii inni hojjete sochii inni godhe qabsoo inni godhe kana namoonni hin barbaanne isatti mufachuudhaan isa balleessuudhaaf socho'aniiru. Haa ta'u malee kaayyoon jaraa kanarratti hin dhaabbatu. Kaayyoon jaraa nama ija namaa ta'e qaroo uummataa kan ta'e nama akkaan dhiibbaa guddaa qabu kana yeroo filatanii ajjeessan ajjechaa isaarraatiin wal qabatee uummanni miira keessa seenee miidhaa adda addaa uummata kanarratti qabsoo isaarratti fiduudhaaf waan yaadamee jiruuf kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Maali jennee fakkeenyaaf tilmaamuu yoo yaalle Hacaaluu yeroo ajjeessan inni ajjeefamuu isaarratti uummanni baay'ee akka gaddu warri ajjeessanis hin beeku. Gaddi kun garam geessaa kan jedhu kaalkuleet godhanii xiinxalanii wanna kana hojjetan. Tokkoffaa eeganni ajjeefameen booda uummanni miiraan bahee uummataaf uummata gidduutti uummataaf mootummaa gidduutti kaayyoon uummanni ittiin qabsaa'uuf waan amma dhalate gidduutti wal simachiisanii deemuu irratti rakkinni akka argamu kaalkuleet godhanii xiinxalaniiti. Kana qofatu hin ta'in miidhaa isaatiin miidhaan caalaan uummata kanarratti dhufuu danda'a jedhanii yaadaniitis. Kana jechuun maalni haalli amma keessa jiru fakkeenyaaf miidhaan dhukkubni koronaa addunyaa irratti biyya keenya keessattis balaa kana babal'ataa deemaa jira. Uummanni miira keessa yeroo seenu waa'ee ofii of eeggachuu dhiise waa'ee nama dhabe sana itti dhagahame miiraan hiriira bahuu haa ta'u wal keessa makachuu haa ta'u haala adda addaa keessa yeroo seenu namoonni kumaatamaan lakkaa'amu koronaadhaan yoo bicate kanaan illee qabamanii dhukkubsachuu lubbuu dhabuu uummata kanarratti gadda isaa babal'isuudhaaf yaadamee ta'uu danda'a. Akkasumas gara biraatiin yoo ilaalle miidhaa isaatiin wal qabatee uummanni miira keessa seenee sochii godhurraan harka keessa buufatanis yookaan uummanni dargaggoon miiraan waan hojjetanurraanis ka'e rakkinni adda addaa yeroo argamu uummata sabaan Oromoo hin taane qabeenya jaraarratti eenyummaa jaraarratti miidhaan akka dhufu godhanii uummanni bal'aan kun nama biraa saba biraatiif kunoo ilaalchi inni qabu hojii inni qabu laalaa jedhanii deebisanii kanaan nutti taphachuu barbaadu jira. Kana qofa sun ta'in biyya bulchaa Oromoon naannoo isaa keessatti kunoo dirree jeequmsaa ta'ee jedhanii deebisanii kanaanis uummatatti qoosuun uummata kaanitti mul'isu addunyaatti mul'isuun barbaaduun keessa jira. Kana qofa sun ta'in akkasumas garaagarummaa ilaalcha siyaasa tokkoon ergasii argamaa ture gara bal'isanii gara hin taane geessuudhaafis deemu. Maaliif taateen tokko kan nama rifachiiftu kan nama guddaa akkanatti hin dhaban yeroo argamu namni haala adda addaatiin eessatti haa awwaalamu akkamitti haa awwaalamu akkamitti isa haa yaadannu warra yakka kana dalagan eenyu ta'uu danda'a akkamiin to'annoo jara oolchina kana hunda irratti garaagarummaa yaada argamuu danda'a nama waan taaneef miira keessa seennee waan jirruuf waan nutti dhaga'amee jiru kana hunda keessaa yakka tokkoon bu'aa hedduu argachuudhaaf kaalkuleet godhanii hojjetan. Yoo kana ta'e tokkoffaa warra yakka kana dalagan eenyuun haa ta'u garee haa ta'u nama dhuunfaa haa ta'u mormitoota keessaa haa ta'u dhaaba siyaasaa mootummaa keessaa haa ta'u nama dhuunfaa isaan rakkina qabu haa ta'u abbaa barbaade haa ta'u dhugaadhaaf wal'aantummaa seeraadhaaf dhaabbatanii qoratanii adda baasanii yakka kana nama dalage qofarratti tarkaanfiin seerri ajaju fudhatamu waan yeroo ittiin kennamne mootummaanis humna qabu hundumaa fayyadamee
yeroo gabaabaa keessatti duddubbee ajjechaa kana eenyu jira kan jedhu ifa baasuun dirqama isaati. Dirqama seeraa qofatu hin ta'in dirqama akka lammii tokkotti dirqama seenaan itti gaafachuu danda'a waan ta'ee jiru humna guutuudhaan itti deemuus qaba jedheetan amana. Gara biraatiin kanaa wal qabate immoo rakkinoonni tokko tokko argamanii jiru. Akka biyyaatti magaalaa tokko tokko irratti gubannaan adda addaa akkasumas qabeenya adda addaa balleessuun argamaa jiru. Walitti bu'iinsi ummataaf warra qaama nageenyaas akka argamaa jiru dhagahaa jiru. Anaaf kun waan ta'uu qabu miti. Maaliif an akka nama muslima tokkotti yoo laalu rabbiin quraana keessatti maal jedha? Namni tokko yakka dalagee yakka isaatiin namni biraatti hin gaafatamu jedha. Yakka namni tokko sabaan wal fakkaatu amantaadhaan wal fakkaatu hin fakkaata jechuudhaaf ammallee adda baafne eenyu akka ta'e ammallee barree qabatamaadhaan irra hin geenye. Garuu miira keessa seennee nama biraa irratti garee isaa ta'uu danda'a, saba isaa irraa ta'uu danda'a, amantaa isaa irraa ta'uu danda'a jedhanii tarkaanfii fudhachuun rabbiin biratti nama gaafachiisa. Maaliif namni nagaa tokko ajjeesuun ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa Bukaarii keessatti nabiyyi rabbii tokkotu mixiiti rakkifteen hirriba dhawwite rakkiftee jennaan gaazii itti bobaasee mixii hedduu fixe. Kan si nyaatte kan si rakkifte mixii tokko mixiin kaan maal balleessanii kana gaaziidhaan fixxee jedheen rabbiin akka gaafateen hadiisa keessatti argina. Yoo lubbuu namaatii akkana gaafatamuun dhufe ilma namaa kabajamaadha. Nama yakka hin dalagne yakka dalaguuf seera bira dhihaatee ilaalamee murtiin otuutti murtaahin namni kara deeman abbaan barbaade tarkaanfii fudhachuun sirrii miti. Anarratti barumsa irraa barachuu qabna. Kan badaa jiru qabeenya naannoo keenya keessa jiru qabeenya akka dhuunfaatti keenya ta'uu baatus kan ummata keenyaati, kan biyyaati, kan nama nu beeknuuti, kan rakkina adda addaa keessa jiraatee maatii nama ittiin bulchuuti. Kanarraa of qusachuun dirqama. Dhaamsi an qabu kan mootummaadhaafis mootummaan garaa bal'inaan waan akkanaa irratti socho'uun dirqama isaati. Uummataa jedheetu hin ta'in ofii isaatiif illee jedha jechuudha. Maaliifan kana jedhaa? Lubbuun obboleessa keenyaa tokko bade jennee lubbuun bira akka badu sababa uumuun nurraan eegama. Dhuguma olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama mootummaati. Haa ta'u malee olaantummaan seeraa kan kabajamu uummataaf. Mirgi uummataa akka kabajamu, nageenyi uummataa akka kabajamu, wajjiniin jiraachuun uummataa akka kabajamu. Gabaabinatti fedhii uummataa guutuudhaaf jecha olaantummaan seeraa kabajama. Seerris kan bakka bu'oota uummataatiin seera godhamee labsamu fedhii uummataa guutuudhaaf. Eega kana ta'e yeroo kana keessatti haala adda addaatiin namoota hidhamanis haa ta'an ammaan boodas namoota dogoggora hojjetan haa ta'u gara bal'inaan uummataaf biyyaaf kamtu fayyada jedhanii gara furmaataatti deemuu malee olaantummaan seeraa qofa laala jennaan biyyi bulchamuun hin rakkisa. Maaliifan kana jedha? Biyyi keenya olaantummaa seeraatiin as hin geenye. Biyyi keenya olaantummaan seeraa akkuma jirutti ta'e jaarsummaadhaanis aadaa waliigalteetiinis aadaa araaraatiinis as geesse malee seerri qofti addunyaa biyya kamirrattuu guyyaa tokkollee addunyaa bulchuu waan hin dandeenyeef olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan akka isarraa dirqama isaa ta'u otuman hubadhu garaa bal'inaan fageessanii ilaaluudhaan wanni bade gara fuulduraa akkamitti irra akka hin deebi'amne jechuudhaan waliin wal bira dhaabbanne tokkummaa keenya mul'ifne waliin bara rakkinaa kana keessa ce'uun nurraa eegama. Namoonni akka kana dalagan bakka wayii dhaabbatanii nutti kolfaaru. Maaliif akka ummataatti kunuu nama jaraa tokko ajjeefne yoo akkana goone karaan kun nu baasaa jechuudha. Ammaan boodas eenyuun ijni ummataa jedhanii namoota qabnu adda addaa irratti karaa ta'e itti fufuu danda'a. Maaliif waan akkasii irratti miira keenya to'achuu akka hin dandeenye mul'isaarra, wal dhagahuu akka hin dandeenye mul'isaarra, jaarsa akka hin qabne mul'isaa jirra, wal gorsinee akka wal hin dhageenye dirreetti mul'isaa jirra. Kun maal ta'a? Deebisee rakkina guddaa keessa waan nu buusuuf hundi keenyayyuu eega ummataaf dhaabbanne ummata kanaa dhaabbachuu jechuun hayyoo siyaasaatii oli. Ummataa dhaabbachuu jechuun ummata dhagahuu barbaada. Ummata dhaabbachuu jechuun ummata wajjiniin ta'anii socho'uu barbaada. Ummata dhagahuu jechuun ummata ofiitii quuqamanii ummata ofii irratti yakka warra dalage kan akka warra yakka obboleessa keenya Hacaaluu ajjeesan ganamaa galgala hirribatti dhabne odeeffannoo qabnu walii kennine seeratti dhiheessuudhaaf akka qaama tokkotti waliin taanee hojjechuun waan nurraa eegamuuf kan irratti hajajjabaannu wal haabsiifnu wal hasabarsiifnu garaa bal'inaa walii hadhaamnu haala kana taanii furmaataan kana keessa bahuu qabnaan jedha waan dhaggeeffattaniif galatooma.